naannaa keenyatti xiqqoo ilaalchi hin taane ni jira jechuudha. Ijoolleen dipaartimentii injiinarii jooyin gootanii isiniif dhaamsa takkan isinii qabaa jechuudha. Jireenya ammaa kana xiqqoo akka inni nuu qallalu kan godhan waaqa gaditti injiinaroota. Injiinariidha kan mana babbareedaa ilaallu kan ijaare, injiinariidha makiinaa bitachuuf hawwinu kan hojjete, injiinariidha ifa kan ibsaa kan itti fayyadamnu kan hojjete, bilbila akka keenya kana ittiin meeqa suuraa kaawwannu kan ittiin waan adda addaa asses goonu, weebsaayitii adda addaa irraa beekumsa adda addaa irraa argannu kana kireet kan godhe injiinariidha. Injiinarii jechuun iddoo guddaa qaba biyya alaatti. Even biyya keenyatti illee hiyyeetti waan taateef malee gara fuulduraatti injiinarii akka qorichummaatti dipaartimentii barbaadamu. Kanaaf ijoolleen fedha keessan jalatti keessan itti yaadaati baradhaa. Waa'ee waan namni jedhu dhiisaa ofii keessaniif jiraadha. Eebbifamtanii bakkee kan jirtan immoo hojii dhabdanii kan rakkachaa jirtanii guyyaan hin dhufa. Dhugaan isinitti maal injiinarii kan taatanii guyyaan hin dhufa. Videoon kun akka qalliitti ilaaltan kun gaafa takka dhuga baatis ni ta'a jechuudha. Na baay'ee dipaartimentiin gara fuulduraatti biyya keenya baay'ee hammayyuu ni barbaachisa kan yaadamu injiineriidha. Meeshaa karaa akkamitti hojjetamee jira? Fookii meeqatu amma tun birrii argadde fookii ijaaruun barbaada. Mana gaarii ijaaruun barbaada. Mana ijaaruuf kun nama baratee nama jira jedhamu barbaada. Sirriitti irratti hojjedhaa. Itti gammadaatii baradhaa. Dhaamsa isinii qabu kana dhugaa itti gammadaatii baradhaa. Guyyaan immoo dhufaa akka irraatti hinaafuu. Biyyi keenya kun akkasitti naaftuu abdii guddaa qabdu jabaadha. Warri filatanii seentan immoo akkuma filatanii seentanii itti irratti hojjedha. Dipaartimentii injiinarii qofa dipaartimentii kan irratti dhiibbaa gaggeessuu dandeessa. Bakka jirtu influensii gochuu dandeessa. Waan barbaadde jireenya akka waaqaa keessa. Kanaaf dhaamsa isin barbaadde biyyaarraa kana barbaada. Biyya tokko viidiyoo kan biraan akka walitti nagaa waaqaa tura.